Nyaata bareedaa tahee fi hedduu ijatti yoo ilaalan akkaan bareedu akkasumas dhandhama isaas tahee fooliin isaa baay'ee qalbii namaa fuudhu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo koo guutu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin harka fuune isiniin jedha warroonni amantii biraa qabdanis kanarra qabadhee dhufe nyaata baay'ee mi'aayaa ta'ee fi bareedaa akkasuma ammoo ruuza kabsaa mana keenya keessatti foon malee akkasuma lukkuu malee akkamitti akka hojjechuu dandeenyuu fi haala salphaa taheen ammoo bareechifnee mee karaa kamiin karaaleen silaa danda'amuun karaa kam jennee ibsinee addaan baasnee beekuun barbaachisaadha. Kana malee jechuun karaalee hedduun kabsaan kan hojjetamu isa keessaa karaa bareedaa taheen har'a fooniin walitti maknee akkasuma dinnichaa fi wantootuma mana keenya keessa jiruun akkamitti akka hojjetan akka wajjin turruudha. Akkuma sitti argitan kana foon muraa tokkodha yookiin ammoo luka fooniiti. Kana jechuun namoota keessummaa hedduu qabaniif malee kan keessummaa hedduu hin qabne mana keessatti yookiin ammoo namoonni biyya keenyaa akkamitti akka dalaguu danda'an karaa lamaan kan isin ibsuudha. Kana sitti argitan kun dinnichaadha, shunkurtiidha akkasuma ammoo sirritti hubattanii wanni isin beekuu qabdan foon malee shunkurtiin hin dalayina kun hirdii akkasuma ammoo qimamii absuudaa fi dimbilaala daa'ima jechuudha. Kana sitti argitan daa'ima maankaa tokkooti. Kana sadiini itti aansuun sooqidda jechuudha. Kan nu barbaachisu sooqidda. Sooqiddi bifa barbaadeen jiraachuu ni danda'a. Qullubbii firii sadiiti. Kan amma goonu shunkurtii akkasuma ammoo qullubbii dhiqannee dura erga qopheeffannee jennee ni daakkana jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isin asirratti beekuu qabdan har'a foon malee akka hojjechuu dandeenyu isin agarsiisuuf jechuudha. Garuu fooniin hojjedha. Isin ammoo hubattanii kan beekuu qabdan foon malee akka hojjennu shunkurtii keenya ni daakannaa qullubbii firii sadii shunkurtii firii takkitti wajjin ergasii ammoo isaaniitti buufnaa hirdii akkasuma ammoo qimamii mana keenya keessa jiru walitti makaa keessatti osoo koroorimaa fi absuudaa ta'ee bareeda sooqidda hanga nyaata saniif nu barbaachisu tilmaamaan hin beeyna. Isinillee hundi keessanuyyuu hin beeytan jechuudha. Itti aansinee daa'ima maankaa tokko itti goona. Daa'imni kamis osoo tahee ni tahaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluun akkasuma ammoo akkam akka goonu wal wajjin ilaallee waliin geenne foon keenya hanga eessaa oofnaa akkam goona kan jedhuu fi isin hanga xumuraa ilaalaa walitti kan deebinu ta'a erga foon geessine. Akkuma asitti argitan kanatti ergaa haala amma argitan kanaan xumurree akkasuma ammoo namoonni haala kanaan hin dandeenye biyya jirtan distii ukkaamsitu saniin hojjechuu ni dandeettani. Dirqama kanatti godhuu qabdani. Asiin dura nyaata distii hojjedhee jira viidiyoo kiyya duraanii tokko irratti amma ammoo distii finnee akkasuma zayitii maankaa tokko itti goone sammalee jechuudha. Weenni yookiin zabiiba goggogaa fuunee ibiddarra xabbasna jechuudha. Weenni yeroo hedduu barsiisee jira yookiin zabiiba faayidaa inni qabu har'a ammoo nyaata wajjin kan hojjannudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasuma ammoo hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluun hedduu irraa bu'aa argattanii erga weenni keenya geessinee fuunee zayitii maankaa tokko ammas distii biraatittis ta'uu danda'a isa keessa dhiquu dandeenya. Shunkurtii itti goona zayitii maankaa tokko shunkurtii qimamiidhaan jijjiraachuu kan mana keenyaa akka heedii qurunfudii akkasuma ammoo qarafaa zinjibiilaa kaarotii daayinee jechuudha. Akkasuma ammoo qimamii bullaayaa walitti makaa mana keessan keessa jiru. Maal isin himuu danda'aree wantoota adda addaati. Achi booda timaatimii keenya daayinee itti goona jechuudha. Timaatimii hangam nu barbaachisa warri jettaniif timaatimiin firii lamallee isinii gahaadha. Akkaataa baay'ina nyaata isin hojjettaniin itti aansuun ammoo kan itti daballu timaatimii faafrikaan hojjetu yookiin ammoo kan daakkamee walitti makamee gurguramuudha. Isa maankaa tokko itti goone waliin dhooyne suuta suutaan boodasanii bishaan xiqqeessinee burcuqqoo tokko itti goona jechuudha. Hanga qimamiin walitti mayin yookiin walitti makaan kun wal fudhatu ruuza keenya dhiqannee akkaataa ruuza itti dhiqattan isinumatu beeka jechuudha. Karaalee adda addaatiin dhiqachuu dandeettanii ruuzaaf bishaan danfaa distiitti biddarra kennee akkasuma immoo qimamii jira shunkurtii
jechuun qola shunkurtii baay'ee guddaallee miti kun akkaataa jireenya mana keessanii isinitti hojjetattanii kaarotii muraasa 4 akkasuma immoo heelii fi maal wantoota mana keessaa jechuudha ruuza kiyya gadi qadhee itti naqadha jechuudha ruuza ammoo tuyyuu jalqabaa fi walakkaa sa'aatii ol kan bishaanin zafazzafee lafa kaa'eedha. Ibidda jala hir'isnee suuta suutaan haala kanaan bilcheessina hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kanaaf hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan namoonni hedduu waan hedduu irraa argattanii namni biyyatti dalagachuu barbaadan ammoo foonii fi lukkuu malee dinnichaan kaarotiin hojjechuu ni dandeettani. Wantoota hedduun hojjechuu hin dandeenya akka keessa yeroo kun zinjibila jiraa isaa keessa buuse. Amma ammoo tuyyuu kareefa qulaallaanne suugoo san irraa fuunee ruuza kenna erga inni sirriitti osoo inni bilchaate yoo inni xiqqoo bilchaate jedhe ruuza itti na'inee suugoo irraa hir'isne san gubbaan itti qadaanna jechuudha. Hanga xumuraatitti isin viidiyoo kana yoo ilaaltanii jettan hedduu kan irraa gammaddanii fi nyaata akka ajaa'ibaatiin hedduu mi'aawudha ruuza sirreessine akkuma jechuudha sadarkaadhaan ruuza kanas hir'isu akka barbaadanitti hojjechuu ni dandeettanii ruuza irraa hir'isuu osoo hin tahin gizeetti akkas itti naquu ni dandeettanii yoo barbaadan ammoo tuyyuu suutaan itti naquu ni dandeettanii achi booda ammoo tuyyuu hirdii baay'ee diimaa tahee yoo barbaadan ammoo tuyyuu barbaree kennallee hin taha walakkaa barbaree walakkaa hirdii itti gootanii haaluma salphaa taheen akka nyaanni kun jechuudha hirdiin kun seenu suutaan waliin dhahu osoo hin tahin suutaan kan itti fayyadamtanii akkuma beekamu warroonni biyya arabaa keessa jirtan waraqaan kun waraqa zibdaa jedhama beekamaa waan taheef garuu biyya keenya keessatti dirqamaa miti kurree qadaada sirrii qadaadamtu tahuu qaba kan ammatti naqi shunkurtii goyduu dura xabbafadhee lafaa qaba shunkurtii ibidda irratti jechuudha goyse haaluma argitan kanaan ibidda sirriitti jala hir'iftanii kan itti fayyadamuu qabdanidha. Qaaraa biyya keenyaa firii 3 keessa kaa'uu dandeettanii firii 2 firii takka amma mootuyyuu salaxaa hojjetachuuf salaxaa akkuma beekamu nyaata kana wajjin nyaattamu salaxaa akka biyya keenyaa osoo hin tahin salaxaa adda addaatii wanni na barbaachisu akkuma sitti argitan qaaraa akkasuma mootuyyuu timaatimii fi barbaree biyya keenyaa itti aansuun mootuyyuu baala dimbilaalaa yookiin isa kuzbaraa jennuuni kuni qomxaaxa yookiin kaliidha isiniin barbaachisu loomii itti godhuu dandeettanii ni daayina erga isa geessine ammoo tuyyuu amma kan qopheessinu akkamitti isinii himuu danda'a kuni timaatimii qaaraa akkasuma ammoo tuyyuu baala dimbilaalaa yookiin kuzbaraa jechuudha amma ammoo tuyyuu kan daayinu baala dimbilaalaa qofaa fi qaaraa qofa jechuun hedduu gubaa fi nyaata hedduu bareedaa tahe maal isiniin jechuu danda'a qullubbii firii 3 firii 4 firii 5 itti godhuu dandeettanii akkaataa dhama isii barbaaddaniini kaasitti argitan kun sigaa maxxashaa yookiin ammoo tuyyuu roozmeerii isa jennuun baala fooniiti soogidda hanga nu barbaachisu ittiin goonaa loomii hanga nu barbaachisi karee fi sanii qomxaattee godhe kanatti ammoo loomiidha jechuudha rakkoota kan qabu lachittuu loomiillee ni taha wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdan loomiillee qomxaaxteelleen akkasuma ammoo tuyyuu bishaan xiqqoo itti godhuudhaan ni daayina jechuudha hundaayyuu daddaffiin dhiifama of kolchaa isiniin jedha sababbiin isaa viidiyoon dheeraadha garuu ammoo tuyyuu yeroo idiiti goonu akka hin baay'anneef jecha yookiin akka namni hin ifanneef jecha akka otomaatikaa kan goonuudha garuu ammoo viidiyoon dheeraadha haala kanaan erga hojjannee geessine salaxaa ammoo tuyyuu ka biyya keenyaa osoo hin ta'in amma ka arabaatii kiyaara akkasuma timaatimiidha kaarotii wannuma salphaa jechuudha kaarotiidha akkannee haaluma kana kun jechuun erga waan hojjetame argisiisuuf malee waan barbaachisu isa wajjin salaxaa biyya keenyaa yookiin nama keenya biratti fudhatama qabaateetii miti kana namni hunduyyuu hin beekaa kun jechuun waan salphaa yookiin waan xiqqaa tokko garuu ammoo kan isin argisiisu barbaadu ruuza qofaa hedduu kan bareeduu fi hedduu kan mi'aawudha akkuma sitti argitan kana kunoo barbarees tahee hirdiin bifa hedduun jira jechuudha namoonni biyya keenyaa qalamii yookiin ammoo tuyyuu kalarii jedhanii isaa daabbo qoloo kuukisii adda addaatitti makanillee ni tahaa jechuudha akkasuma ammoo tuyyuu wantoota hedduutu jira kan bifa isaa ittiin bareechifnu haala kanaan ibidda baay'ee laafaa ta'e yoo nu danda'ame eelee buna irratti akka ooyinuulee jala kaa'uu dandeenya biyya keenya eeleen waan jirtuuf ta'e ibiddaa isiilee jala kaa'uu dandeenya amma foon keenya baasnee ilaallaa yookiin ammoo dinnichaa keenya jechuudha karaa biraatinillee inshaalla qabadhe kan isinii dhufuudha foonis haaluma salphaa taheen ukkaamamee bishaan tokko malee bilchaatee hedduu bareedee dinnichaanis bifa ofii fudhatee shunkurtis dhiqnee jechuudha haala kanaan erga maaraqii isaa kan waliin geennu dinnichaa shunkurtii akkasuma kaarotii qofnillee haala kanaan hin dalagama namoonni ammoo tuyyuu wanta keessa kennu maashina daabboo uumaattillee hin taha san hin qabne ammoo distiin ukkaamameelee ni danda'ama akka dur dinnichaa feestaalan hinee bilcheessuun yeroo ijoollummaa sanii booddee sanii ammoo tuyyuu nyaata kana haaluma kanaan kan dhiyeeffannuu fi nama hedduufillee yoo tahe saanii guddattis dhiyeessuu dandeettanii sababbiin isaa jechuudha saanii guddat dhiyeessite
bitanii achi fayyadamuu qabanii. Nyaanni kun bakka tokkotti kan dhiyaatu akka buddeena tiriitti yookiin isaanitti dhiyaatee kan namaa kennamu osoo hin tahin akkuma amma argitan kana foonis tokkicha dinnichaa yoo ta'e muranii waliin gahuu ni danda'ani. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni kabsaan foon malee hin danda'amu lukkuu malee jettan kabsaan karaa barbaadameen hojjetamuu ni danda'a. Akkasuma immoo osoo foonis waliin hin affeeliin akkasuma immoo foon karaa biraatitti affeellee dinnichaa kaarotii qofalleen hojjechuu ni dandeenya. Akkuma ammasitti argitan kanatti horaa bulaa namoonni maatii koo tahin maatii koo tahuun namni maatii koo taatan yaada babbareedan koomantii naa barreessuun akkasuma immoo gaafii qabdan na gaafachuun nagaatti isiniin jedha naaf kolcha.